musliimaa hedduun biyya keessaa fi biyya alaa jirtanii baankiin caalbaasii madarsaa nurratti gurguratee haala gannuun baasin. Deeni madarsaa kanarra jirtu tan irraa galcha rabbiin nuuf haa gargaaru irraa galchinaa rabbiin nuuf haa gargaaru isinii warra biyyanaatiis warri ala jiruus jajjabaadhaa yaabboleessoo dirmadhaa nutti nu gargaaraadhaan isiniin jedha rabbiin isin haa gargaaru. Sheekh keenya guddaa bira du'aayi nuuf godhaa nuuf dhaamaa jenneeti akkasitti bira dhufne. Sheeyni keenya immoo dura xiyyaanaa eegalamtuu ja'aniiti qarshii 2,000 kiishaa baasanii kannani. Allahu akbar Allahu akbar. Yeroo amma keessa jirru magaalaa teenya baadiyyaa teenya jireenyinis qaalawee akkuma isin beeytan jimaan keenyaas akkuma gartee isinuu gartee beeytanii namoota keenyaatiitu waxiqqoo harka qalleeyyiin nu harkaa deebi'u jira silaa akkana ol baanee qilleensarraa illee hin waywaannu. Namni nu bitaa laalee mirga laalee hogguu rakkatee ulaan hunditti cufamte marxoo afatee yookiin ansoola afateeti gattaa'aa jechaadha. Mooraa lamaan idduun taa'eetiin afata jechuunis sadaqaa ilmaan kiyyaa fi miti haadha manaatii fi miti haadha abbaa na dhalanii fi miti ilmaan muslimaa jecha saniif namni ergaan tun bira geesse deeynii tana yeroo gabaabdutti akka nurraa kafalamtuuf waan rabbiin keessan isin bira kaa'e horii keessan isin gaafachaa hin jirru horii rahmaan isin gaafachaa jirra ka'e biyyee tanarraa ol godhuu dubbadhu akkanaan jettaniif maqaa rabbii isin uumeeti maqaa rabbii fayyaa isinii kanneetiin qabeenya kiishaa qabdan ka akkaawuntii qabdan ka baankii qabdan qabeenya saniin madrasaa bilaal deeyni irraa baasa dhaloota hegeree sammuu daa'ima lafaa ol ka'u ka boru inshaallah biyya tana qeebaluu taa'u sammuu san jaaruudhaaf qabeenya keessaniin invest nu godha. Wanni tuni mooraan tun takaarii 8,000 jaantun dhaqeetiin aniyyati yaaniin amma dhaqee keessa jira wallaahi niin fajja'ee ogaaniif hin arge edoo dhuftanii bakkuma tana ijatee isiniin gartanii wallaahi waa takka isinitti mul'atan bakka tana maleedha. Wanni kana ammaas nama harkaa baafatuun qaanyii fafa ganaa namarraan hafu ta islaamni hunditti xiqqaatu tan diinilleen itti xiqqaatu ta aduwwiin namaatilleen aduwwiilleen itti nama tuffatu ta akkasii. Asara keessan asara diin rabbi isin haa godhu wanni kun diin kan hanga dandeessanitti rabbiif jecha bira dhaabbadhaa rabbiin isin bira haa dhaabbatu. Habiyya ambaa jirtanii fi habiyya keessa gartee jirtaniis namni sagalee tan arkeetuma laaleetuma bira dabruu osooniif hin ta'in nu iyyatanii iyyeensi gartee dirmachuudha gartee barbaada if keessaa gartee qaba namni tokko iyyee yooniif itti dirmachuudha ban gartee yoo duratti egaa warra yaa'iidhaan beekamu yoguuniif gartee taate warra ibaluutii ja'aniituma achumaan manatti ol deebi'anii teenyatun iyyeensa akkasiillee miti. Warri biyya keessaatii fi biyya alaalleen Ogosti 26-27 akka nurra wajji hirmaattanii madarasaa kanaa waan barbaachisu guyyuma 26 fi 27 idduutti akka cufnu abdii rabbiitti kana maqaa rabbiitiin isin gaafanna ahdiin irraa fuudha kanaafuu amaanaa bakkaan naa gaya Ogosti 26-27 namni shee Adam Tuulaa bakka tana dhaabbatee akkatti du'aa'ii nu godhe du'aa'ii isaa sanna haa qeebaluu jettan. Nami du'aa'ii Sheekh Jamaal Abdullah Rabbi nu haa qeebaluu jettan nami du'aa'ii ulamaa'ota keenya Rabbi nu haa qeebaluu jettan kanaafuu jannata rabbii warri ni bitanna jettu ahaddii rabbiitiin sinjaa salaamtaa rabbiitiin sinjaa rabbi sirraa haa baasu rabbi siifi saa katabu akkaatiin giitee ta Allahaa san bira galmaawi. Kanaafuu namni muslima taate kan dhiiraa kan dhalaa ka biyya keessaa ka biyya alaa yaaminsaa ummanni ulamaa'iin teenya ummanni ulamaa'ii guutuu Itoophiyaa keessa jiran yaaminsa isin afeeranii jiran guyyaa isin afeeranitti akka nu argamtan deeynii tanaa akka nurraa kafaltan maqaa rabbiitiin isin gaafan. Rabbii jecha guyyaa silaa himame kanata biyya keessaa ka biyya alaa waan dandeessuun waan rabbiin si bira kaa'een madrasaa Bilaal maddii dhaabbadhu. warroota rabbiin qabeenya bira kaaye waan rabbiin isin bira kaayerraa madarasaa Bilaal bira dhaabbadhaadhaa isiniin jenna. Kanaaf deeynii isarra jiru kana
namni hin dhagayin hin jiru namni kaameraa kan miidiyaa sagalee taa dhageessan addunyaa irra bakka jirtanitti akka biyyattiitti barsiisaa mana kana jiru barataan mana kana jiru kutaalee biyyattii irra namni bakka kanatti hin argamne hin jiru jechaadha. Kanaaf waan qabu musliimni waliin qaba waan dhabeellee waliin dhabe insha Allah sabaan osoo walii hin qoodin osoo adda wal hin babaasin mana kana deeggarree bira haa dhaabannu. Hamilee teenna nutti godhaa olumaayii kennatti hamilee godhaa maqaa rabbiitiin maqaa tokkochummaa isaatiin maqaa islaamummaatiin deeyinii kana akka nurraa baaftan deeyinii ambaa tana nurraa baaftan.